Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee sadiin qaba. Sadi qabda? Ta abbaa abbaati moo ta abbaa takkaati sila? Bishaan kana eegaas baan dhalaan ni maraattiinsaa ammallee numa heerumti. Heerumte? Dubartiin yoggaaniif heerumtu. Maaliif kan biyya isaanii, kan ganda isaanii, kan beeytu yookaan maaf hin laallanne yeroo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو سنين جنة هوردك توتا سميتو جرتو راركمتن بوتون كيسنو بقجران نجاك أبدني سنين جتة أران تنجا أكو بيكم سكنتان تن جرى بياتك وهي يادتيسا قبيسني سنين دبرسا جرو الراس كابانا رفنجر قرومو أرى تكو بودا نجرة باتينس بيا صدمي ديدمي سديدتي وان رمتيفي arra guyyaa lama faati kan viidiyoo sana waraabaa jirru inshallah boru booda kan isiniif irratti buutu taatee jira viidiyoon. Kanaaf sagantaan teenya lubbuu teenya haa qorannu osoo guyyaan du'aa nutti hin dhufne hajjattu san sagantaan waa'ee sanii ji'a dabre keessaas sagantaa baafannee turre jechuudha. Sagantaa baafannee turre waa'ee ibaadaadha jechuudha. Kanaaf mee warroottan sagantaa tiyyasanii wajjin deemtanii salaata ji'a guutuu حسنات توكل ديسن زهري أسري مغربا في إشاي سبي صلاة شننو ورين صلاة كومنت جلتي أكنو بريشتا أبديكم أما باتي صدفة ولين سنة تجر باي تكوفا لما فا صدفة بارك مانا ما في ديدمتك إبادة دان وليات تشيسا جيرا هاجا جيات يادنو وليف خنارا أكا ولين أما تخنا تمر أكنو بودنا أورانو جنتي سكنتا بافنة الرجلا خلافغا warroottan sagantaatan jala deemaa jirtan as jalatti komentii nu barreessaa isin jenna rabbiin warra anaa fi isinillee fayyadamu rabbiin nu haa taasisu warra mana akhiraa saniif qophaa'u nu haa taasisu jecha amma gara qophii addaa tan arra qabannee dhiyaannetti isiniif dhiyaannetti jirra jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa nyaatti nu faana tura. Arra keessummaa addaa nama jabaa tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Kanaaf isaanii wajjin gaafii fi deebii goonuutu jira jechuudha. Gaafii deebiin tuni akka daawwitiiti. Akka daawwitiitti isin dura keenya isin ammoo deebitanii keessatti iflaaluun hin dagatina. Gaafii deebiin isii kannamtu isiniifis akka kannamaa jirtu beekuudha qabdan jechuudha. Kanaafuu gara keessummaa teenyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa yeroo teessan qorqoddanii asitti bakka nu argamuudhaaf hedduu galatoomaa isiniin jenna. Isinis asitti na dhiyeessuudhaaf na gaafachuuf galatooma. Egaa daawwattoota keenya keessummaan teenya ta'arraan tana akkuma na cinatti argamtu kana salaamtaa isin jechuudhaas hin dhibne gaa ani kan isin wajjin dubbachaa jiru Ajmal Ahmad Yaaqumi abbaa chaanaala Sumee Tuubiidhaati. Kanaafuu nu faana turaan. Hayyee mee dura jalqaba maqaa keessan irraa haasaatii mee eenyu jaamtan isin maqaan keessan? An maqaan kiyya Habboon Abraahim jaa. Habboon Abraahim Abdullo. Habboon Abraahim Abdullo. Ati Somaaliidhaa silaa? Maqaan kun ogguun akka laalu maqaa Somaalee na fakkaata. La an Somaalee miti. Warra keenya baqatee Somaalee keessa na dhale. Sanumaafuu maquma san naa baasan. Maquma bakkeen itti dhaladhee san. Sanuma naa baasan. Maqaan keessan Habboon Ibraahim Abdullooti. Mee bakka itti dhalootaa hoo eessa bakka itti dhalanne eessa jettan? Bakki inni itti dhaladhe Jabuutitti hin dhaladhe. Anaa xiqqishoo laakiin Direedhaatti hin guddadhe. Direedhaa guddatte jechuudha. Ati bakki itti dhalatte Jabuutiidha. Ammaaf kan jiraattu hoo eessa? Ammaaf kan hin jiraadhu Yaman jaa. Yaman jiraattaa jechuudha. Meegaa amma Yaman jirta. Abbaa manaa wani qabdaa? Nin qaba abbaa manaa. Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee sadiin qaba. Sadi qabdaa? Ta abbaa abbaati moo ta abbaa takkaati silaa? Ta abbaa takkaati. Maaliif akkana jettee na gaafatte jechuun kan ta'e hin oolu? Maaliif jennaan biyya baqaa keenya kana keessatti waa hedduutu jira. Wanni jiru dubartiin ogguu biyyarraa baatee mudannoo adda addaatu isii qunnamaa jechuudha. Kanaafi
mee san gara duubaatti itti aanfanna gaafii gara xumuraatti itti dhufna egaa biyya baqaa kana keessa jirtaa jechuudha abbaa manaa warraa keetii waliin jirtan moo adda adda jirtan waliin jirra abbaa mana kiyyaa waliin jirtan rabbi waliif sinaadisu amiin egaa mee abbaa mana keetii kana inniyoo warra biyya teessaniiti moo warra biyya teessaniiti moo biyya biraati mee warra biyya teenyaa miti asumatti wal barre asuma wal fuune asuma wal jaalannee wal fuune biyya isaas hin beeku biyya isaan beektu jechuudha yaani biyya isaan maqaan hin beeka malee dhaqee hin beeku dhaqee hin beektu garuu biyya namaa tana keessatti wal dhuftaniitu wal fuutanii ilmaan walirraa qabdan jechuudha biyya isaa immoo himtee dhageesse malee dhaqee hin beektu mee fakkeenyaaf rakkoon guddoon amma dubartoota keenya keessaa biyya ambaa keessatti mudachaa jiru rakkoo hedduudhaatu jira jechuudha tanuma akkanaa tana faadha mee abbaa mana keetii kana dubartiin yeroonii fi irra hedduu dubartiidha yeroo laallu hoggaanii fi heerumtu bakka heerumtu akkuma dubartii manguddoon teenya hoggaa dubbattu dhahaa dukkana keessa darbanii jaan akkuma san bakka heerumtu beekamtu jechuudha dubartiin hoggaaniif heerumtu maaliif kan biyya isaanii kan ganda isaanii kan beeytu yookaan maaf hin laallanne yeroon heerumtu keessatti. Sanimmaa hiree abbaati hiree rabbiin bakkuma si buusu sanuma heerumta malee hireeti harkaan katabachuu hin dandeessu. Hirumaatu kaan biyya biraatii dhufa kaan asii dhufa waliif fida. Amma malee namni silaa biyya fi heerume namaa hundibu silaa akkattuu ilmaan abbaa meeqaantamii walittuun fidan. Fakkeenyaaf amma biyya namaa kana keessatti rakkoon guddoon kan jiru nama muraasa qofa warri bakkatti dhalate wal beeku bakkatti dhalate wal beeku kan wal fuudhee waliin jiraatu ijoolleen gandaa jechuudha muraasa biyya namaa kana keessatti namni lafa oromiyaa kana keessa ta'ee lafa adda addaarraa dhufee wal fuudhee ilmaan walirraa qabaa jechuudha. Amma gara sanitti osoo hin deemne dura mee abbaa mana keetii kana biyya isaa dhageesseeti biyya isaa dhageettiin beeyta harkiteen beeytu kanaaf mee amma akka tasaa fakkeenyaaf jireenya kana keessatti jiruu baqaa waan taateef biyya tanarraa biyya biraa jijjiiramuu malaa asitti wal dhiisanii dalagaaffaa biyya arabaa talamadaatti tarkaanfachuutu jira akkasuma ammallee yookaan amriin faan dhuftee ajalli faan dhufee du'uutu malaa du'uufaa jira jechuudha. Kanaaf mee ilmaan kee kana wanni ati qopheessiteef fakkeenyaaf yoo inni kun na biraa deeme ilmaan kana eessatti isaan barbaadaa isaa galchaa yoo amriin itti dhuftee haduute hoo ilmaan isaa kana akkamiin godhaa jettee wanni ati yaadde jiraame. Silaayis ilmaan kana abbaa gurbaasanii biyya isaaniin beekami abaluu ta'uu isaaniin beeka. Biyya san dhaqeetiin odeeffadha warra ganda san dhaqeetiin biyya san dhaqeetiin ilma abaluu jee hanga abbaa sadiitti himu niin barbaadeetii warra isaanii san dhaqa. Dhayite jechuudha. Mee ati fakkeenyaaf abbaan mana keetii si himeetii hamba akkanaa ilma abaluu jeeti si himee jira. Bifa saniin ati deemtee barbaaduu maal ta'a jechuudha. Kan sanumaa'u hin himneef faatu jira. Fakkeenyaaf fuudhee faa ji'uma muraasa faa waliin ta'anii garaafatti ilmoon haftee faa odoo isin hin dhalin faa biraa deemu gara biyya biraa dhaqa. Osoo isiin san bakka inni ta'ee fi bakka inni ta'e sanuu hin barin jechuudha. Kanaaf hoggaaniif dhalte ilmoo san isanii hin beektu bakka inni ta'ee hin beektu hin qoranne jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaatutu dhufaa dhaqqabaa jira karaa sanattis. Daawwattoota keenya gaafiin tun keessaa'uu namoota biyya baqaa keessa jiru gad fageenyaan laalchisuus qabdi yaakisuudhaas qabdi. Sagantaan teenya ta'arraan tana akka irraa gorsa fudhattan akka keessatti laattan abdiidha qabnaa jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaatti nu faana tura. Egaa mee amma
ati hagas qorattee jirta ni galchitaa jechuudha ilmaan isaa galchuu dandeessaa ganda isaanii sanatti. Mee amma warroottan dubartoota magaalaa biyya kana keessa yeroo jirru dubartoota ilmaan sadi faa qabu jira ka abbaa jechuudha. Mee akkamitti ta'uu dandeetti yaadda? Dubartiin takka ilmaan abbaa sadi faa qabdi. Sadi faa qabdi kabiran jirre faatu jira. Kanuma isiin kophaa guddisuu jirtu faa irra dhiisee biraa deemee jechuudha. Mee rakkoo tana hoo akkamiin laatamee dubartii tana sababni kanatti ilmaan abbaa sadiitti walitti qabachuu dandeessi maal jettee yaadda? Sababni itti walitti qabachuu dandeessu haa tara duraan ni heerumti gara dhiisee tarii deemu ni dhalti. Gisa dhalte ammas ni heerumti. Kaanis ni dalaga jedheetuma biraa deemee takki du'a ka gaara kana keessatti. Ammallee teessu bishaan kana eegaas baan dhalaan ni maraattiinsa ammallee numa heerumti. Heerumte numa dhalti. Ifirraa isin eeytu. Sanii fi ilmaan abbu ta'an. Ni du'ee uma dhageessi. Kute du'ee gaara kanatti. Ka deemee dalagachuuf deemes ilmoon qaba jeetu asiin yaadatu. Irra dhiiseetuma ta biraa laallata. Biyya takka irraa biyya takka gudhaqe akka waan hin fuudhiniitiif jijjiireeti tasilaa fuudhee biraa deeme san dhiisee haariyaatti tanuma biraa fuudhee isanii hojii ilmaan hora jechuudha. Meeqaan tam ka akkasi beeku. Ka deemee andardara faa jee fuudhee ta biraa irraayis akkasuma daddalee ta biraa deema ammas akkasuma horaa deeman dhiirtii. Mee dubartiidhaanoo fakkeenyaaf dubartii akkanaa ta'uun akkanaa isii mudatte hedduutu jira. Fakkeenyaaf dhiirtinis kan dubartii hin beekne bakka isiin irraa dhufte hin beekne irraa deemtu osoo hin beekne fuudhee booda isii sanis irra dhiisee innummaanuu biraa deeme isii san ilmaaniin kuttee jechuun galtee ilmaanummaan san bakka tana jiranii ka barbaadaa jiru ilaammaa bakka tamitti ilmaaniin akka isiin jalaa kutte kadhabes hedduutu jira jechuudha. Kanaaf rakkoon akkanaa tuni baay'attaa dhufaa jirti. Keessaa'uu biyya ambaa tana keessa warreen jiran. Hoggaa biyya ambaa jennu keessaa'uu biyya Arabaa jechuudha. Biyya Arabaa kana keessa. Kanaaf daawwattoota keenya rakkoon tun babal'achaa deemuu jirti. Waan kana warri arkees calliseetuma jira. Warri rakkoon akkanaa irra geessee jirtus cal je'eetuma jira jechuudha. Furmaanni waan kanaa yoo akkam ta'e wanna kanaaf furmaanni godhamuu danda'a jaamee itti yaadamuun dirqama barbaachisaadhaas jechuudha. Kanaaf gaa obboleeyyan keenya nuti har'a sagantaan teenya tuni dhugumatti nu yaachisteeti ilmi namaa keessaa'u sabuma keenya sabni keessaa'u Oromoodha. Waan kanarratti hedduu hanqina guddaatu jira jechuudha. Ijoolleen teenya dargaggeessaas ta'e dubartiinis yeroo biyyarraa baate biyya Somaaliyaa seente jaalaluma walitti dhufan sanii jecha itti heerumti. Somaalee sanittis gara biyya Arabaa kanaan deema jeetarii isii dura dabra yookaan isaa dura dhufaa jechuudha. Bishaan duumaa akka carraa ta'e yoo biyya tanaas bees tachi fuudhe san quba hin qabu jechuudha. Nama tokko warra gartee Rabbiin qaceelche yoo taate malee. Kanaaf dubartoonni keenyaas bakka kanarraa jabaattanii of eeguu akka qabdanidha. Dargaggoonnis takkitti qabatanii fuutan laalladha intala booda yoo ilmoo siitiin isin jalaa baddallee yookaan galchitellee bakka ilmoota sanatti barbaaddatan. Ta ilmoo teessan bakka isin itti galchitu beeytan san fuudhuun barbaachisaa. Hagasirratti if haawuluu qabdan jechuudha. Dubartiilleen isa heerumtu san haga tokko yoo jaalattellee haga tokko isa itti dhiyaachuu naannoo isaa ganda isaa waa hedduu isaa isarraa barattee san booda gartee inni qofa akkamii eessaa deemaa beektee heerumuudhaatu barbaachisaa. Kanaaf gaa sagantaan teenya tan arraantanaa sagantaan teenya tana fakkaatti jechuudha. Kanaaf gaa amma sagantaan teenya gara goola buutii deebinaa jechuudha. Dubartoota as jalaa nu daawwatu jiran daawwattoonni keenya dubartootaaf moo dhaabtu jira? Ni jira dubartootaaf wanni dhaabu yeroo kaduraatu akkas si godhe garaa si godhee si biraa deeme kalammadaa ta'u amma akkam na godha yaadda. Kanarra naa toleettee tarii itti heerumtisiin. Sanis akkas hayyee gisee godhe lammadaa. Hayyee sadaffaa hoo maal jechuuf heerumti. Sanifuu tokkichuma akka yaada hiyyaata haa tokkichumaan dura narraa dhale san deebi'uus deebi'ee
meeqaantam kana dhalaan meeqaantam kan niqaa osoo niqaa qabdu heerumaa jirtu tokko dhufnaan niqaan san ka jiru kaan futee irra hiiti san hundarraa fi qusaddaa karaa rabbiitti illee haaraan wanti kun. Kanaaf gaa daawwattoota keenya sagantaan teenya tan kutaa tokkoffaa tana fakkaata. Kutaa lammaffaa qabannee kan isiniif dhufnuu tahaa jechuudha. Kanaafuu haga sagantaa lamadaatiin walitti deebinutti nagayaa fi rahmata rabbii keessa nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.